Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni Mage fi Abdi nagaa qabdanii jecha. Ashamaa harka fuunee maatiin channel keenya hundi keessanuu har'a waan tokko isiniif qabannee dhufne dhugaa wanta baay'ee nu hunda keenya nu gaddisiisedha. Kanumarraa isin dhiqoo dubbachuu dhufne hundi keessanuu viidiyoo kan dhaggeeffatanii wanta nuti isin jennu san akka hojiirra oolchitaniif abdii qabna. Maali wanti har'a dhufneef? Wanni har'aan tana dhufneef YouTube channel Yasin yookaan ammoo YNA Oro jedhu hundi keessan hundi beetanii hordoftoota kuma 70 ol 76 ol kas qaba. Namni hundi keessan hundi beetanii YouTube sun har'a guyyaa kaleessaa jala haa godhame hatameetiin jira. Maaliif dhugaa hedduu nama aarsaa inni bilbileetiin natti hime ani sa'aatii sanatti rafaa ture sa'aatiin rafaa turetti bilbilee natti hime baay'ee rifadhe maal kaa'u YouTube jechuun waan hedduu ulfaata maaliif yeroo dheeraadhaaf namni itti ifaajee wanta guddaa godheetiin bakka san hin ga'e akkuma beektan innis akkasuma waggaa 3 ol YouTube sanarratti ture guddisee 76 ga'e kaluu dheenyatti 100 seena jedhee osoo inni eegu jala hatame jechuudha. Hedduu nama aarsaa maal kan hatames ammoo habashootaani akka arginutti isaanumatu hatee maaliifuu community YouTube sanii jalatti wanti isaan share godhaa jiran sirbateedii afroofaa share godhutti jiran. Kanaaf dhugaa baay'ee nama aarsaa hojii nama tokko wanti inni hangana itti ifaaje tokko namni karaa salphaadhaan fudhatee hatee wanti jechuun hamilee nama cabsuudha. Kanaafu walumaa galatti wanti nu dhufneef namoonni YouTube qabdan YouTube keessan jabeeffadhaa eeggadhaa. YouTube YNA Oro jedhu kuni kan jalqabaa hatamus lammaffaa irratti baneetiin jira akkuma amma haaraya banee jira. YNA Oro jedhee bane kan ammaa kanas inni amma subscribe kumaaf way seenee jiranatti fakkaata. Hundi keessanuu akka inni bakka isaa iddoo isaa kan duraan isinitti deebi'uuf subscribe godhaafi link isaa iddoo description fi comment jala isiniif kaaya amma. Comment jala yoo seentan YouTube san jalaa badee inni haarayatti erga banate booda jechuudha. Yeroo kaleessuma keessattuu toora kuma 10 ol ni dabra jeeti yaadi maaliif hordoftoota hedduu waan qabu. Yaa namoonni hedduu waan beekaniif sila guyyaa tokkotti kuma 10 ni seenaaf jedhee yaadanis. Garuu namni keenya hedduun irratti hin hirmaannee fi ammas namni hin argine ta'uu danda'a hin dhageenye ta'uu danda'a. Namni hedduun ammoo viidiyoo inni kaleessa erga hatame jedhee booda viidiyoo tokko post godhamee jira jettan. Viidiyoo san yeroo jalqaba inni osoo hin hatamin dura post upload godheetiin only me godhe akka nama biraa bira hin geenye godhe isa bira qofa akka mul'atu jechuudha qolfiirra kaa'e. San booda suuta jedheetiin yeroo sa'aatii isaa eeggatee public godhuuf jechuudha gadhiisuuf inni akkas godhe. Jarri warri hatan sun ammoo public godhanii qolfiirra kaasanii gadhiisan jechuudha. Kanaaf namni hedduun waanuma YouTube isaa jiru itti fakkaatee jira. Kanaaf YouTube isaa hin jiru akkas ta'e walumaa galatti hundi keessanuu link comment jala kan jiru comment tokkoffaa irratti comment jalatti kan argatan link YNA Oro kan amma haaraya banameedha waan ta'eef inni banate sana jala isiniif keenya gattuqaa link kan subscribe godha. Hundi keessanuu subscribe godhaan isiniin jaa. Yaa maal jajjabeessuu qabna bakka kana wal bira dhaabbachuu qabna jeetii yaada. Dhugaadha. Yoo nuti waliin jajjabeessine namni biraa dhufee nama wanti hin godhu jeeti yaada. Sirriidha wanti kun ammoo hamilee nama cabsa maaliifuu waan hedduu yeroo dheeraadhaaf irratti dalagaa hin ture har'a ammoo yoo karaa salphaatti guyyaa takka jalaa balleessuun isaanii walaa waan hedduu takka hamilee nama cabsa. Kanaaf hamileen isaatis cabuu hin qabu. Kanaaf hundi keenyaayyuu haa jajjabeessinu subscribe gochuudhaan akka dafeetiin guddatee iddoo isaa kan duraanitti deebi'u sanitti haa gargaaruuni. Amma ammoo YouTubein seera haaraya tokko baasutti jira bara amma haaraya seenu kanarraa jechuudha. Nama subscribe kuma 10 fi akkasuma sa'aatiillee kuma 10 na fakkaata nama akkas qabutu monetize ta'aa fi kana booda kan jedhutu jira. Sanirraa ammoo inni akka ba'uuf ji'a kana keessatti dafee wanti hundi isaatu akka guutuuf gochuufi qabna. Maaliif ji'a waa xiqqoo hafe amma ji'a meeqa hafe ji'a takka qofa hafe ji'a takka hafe amma ji'a takkitti tana keessatti waa hunda guutuu fi qabna jeeti yaada. Yaa Yasin Oro namni hedduun keessan ni beeytaniin nama kuma YouTube isaa kan jalqaba irratti nama kuma 76 ol qaba. Hundi keessan ni beeytan maatiin an jala jirtanis kanaan dura Magees
interview godhee ture inni YouTube isaa irratti anas akkasuma namoota garagaraas affeeraatiin jira kaluu dhiyeenyatti jechuudha wanti yaade garagaraatiin dhiyeessaatiin gaafii gaafachuu tokko filadhu kan jedhu qophii akka isan qabateetiin dhiyaataa ture kaluu kanatti kanaaf nuti hundi keenyaayyuu akkuma waan keenyaatti ilaallee hamileen isaa cabuu hin qabu waan jedhuuf hundi keessanuu subscribe godhaafi yaa kaleessa hedduu gadde viidiyoo xiqqoo tokko dalaganii gadhiisanii jiranii isaanis viidiyoo sanis ilaalee baay'ee irratti dhagahame maaliif namni waan tokko isaa miti namni YouTube subscribe 5,000 qabu kan 5,000 qabu yoo jala haatame hedduu itti dhagahama hamileen isaa baay'ee caba jechuudha namni 5,000 qabu kan 76 ol qabu kana isaati jechuudha sanuu inni dhiyeenyatti baritti aanu kana keessatti ji'a muraasa keessatti 100 seenaa jedheeti yaada hamilee akkasii qabaataa ture hamilee isaa san gaccabsan namni waan kana godhe ammoo waan nama arsu kanuma amma qabu kana amma haaree banate saniyyuu amata haariyaa sanitti oromoon 100 ol hin caaltu YouTube fayyadamtu oromoo miliyoonaan ni jirti kan YouTube banattee qabdu garuu YouTube nama subscribe hin godhan maaliif akka ta'e anis naaf hin galle kanaaf ka hundi keessanuu subscribe godhuu fi qabdan wanti isiniif dhaabnu ammaaf kanuma subscribe godhaa fi hamilee ta'aa fi maaliif boros nutis nu jala akkasuma hatamuu danda'a yookaan baduu danda'a gaaf nuti nuufis warri nu beektan gaafsa yoo nu argitan nu biran dabartan subscribe nuuf gootan maaliif ka nu beektan waan ta'eef isa sammuu ni beektan warri isa hordofaa turtan hundi keessanuu soqaati yoo dhabdanis YNA oro jettanii search yoo gootan YouTube keessatti kan duraanii sex TV jedhanii jiran maqaa akkuma fudhatanii maqaas jijjiiran maal jedhanii sex TV suuraan isaan profile irra kaa'atanii suuraa qaama qullaati wanti nama hedduu nama aarsu immoo sanii suuraa qaama qullaa profile irra kaa'anii maqaa YNA oro jedhu san jijjiiranii sex TV godhan namni jalqaba subscribe gootee jirtan YouTube san namni subscribe gootee jirtan hundi keessanuu aan subscribe godhaati jalaa bayaa akkasitti mama sanii namni duraan subscribe gootan hundi keessanuu YouTube san aan subscribe godhaati uf jalaa baasa gaafa deebi'anii dhufan garuu deebuu waan danda'u natti fakkaatu hatamnaan hatame amma waan deebuu natti fakkaatu yoo kan deebuus ta'e rabbi haa deebisu ni ilaalla gaafa deebi'ee rakkoon qabu garuu warri subscribe gootan sun jala of jalaa baasa maaliif tokkoffaa wanti na aarsi uummata habashaa kana wanti isa jalaa fudhate maali san ta'uu kan beeknes sirba teedii afroo sirba lama maal community jalatti YouTube community jalatti share godhanii jiran san argeeti hedduu na aarse maaliif ani jalqaba inumaa namni sitti dhiyaatu tokko wanta akkanaa godhuun ooluu jedheetiin yaadee ture akkasis ta'uu danda'a ammas namni itti dhiyaatu jala hatuus danda'a yookaan ammoo haak fageenyumarraa namni haak godhuus danda'a irra caalaa garuu wanti ani shakku nama isatti dhiyaatudha namni isatti dhiyaatu wanti san jala hatuu danda'a jedheetiin yaada namatti isa dhiyaatu yaadu habashaa mungkin ta'uu danda'a nama isatti dhiyaatu bara namni akka tasaa bilbila isaa arge yookaan wanti isaa arge namni guyyaa tokkoofis isatti dhufe jechuudha bakka hojiittis ta'e bakka maalitti wanta akkasii uumamuu danda'a hin beekamu sun hin beekamu garuu walumaa galatti wanti nuti godhuu qabnu subscribe gochuu fi amma hundi keenyaayyuu subscribe haa goonuuf akkasuma viidiyoolee isaa hanga dhumaatti ilaaluudhaan sa'aatiin dafee akka isaa guuteetiin monetize ta'uuf YouTubein sun gochuu fi qabna Yaasiin Oro abshir hamilee sin tuqamini siif saada manaateetis wanti siniif dhaamu hamilee sin tuqamini amma Oromoon osoo jiru namni waan tokko homaan ta'u Oromoon yeroo ammaa kanatti hedduudha YouTube irratti kanaaf hundi isaaniitu bakka isin jalqaba irra wanti jettan sanitti akka isin deebisan abdii qaba kanaafu maatiin channel keenya jala jirtan hordoftoonni keenya hundi keessanuu subscribe godhaa fi linkiin akkuma isin jedhe community jala jira community jalaa fi community iddoo description box fi commenti jala jalqaba irratti commenti jala isiniif kaa'eetiin jira link pending godheetiin jechuudha achirraa ilaalatiin gattuqaa subscribe godhaa fi hundi keessanuu guyyaa lama keessatti 10,000 akka ga'u yeroo osoo jiiniin goyin iddoo isaa kan duraanitti akka isa deebisuu qabnu abdii isinirraa qaba. Osoo jiini amanni shiriiniin kun hin dhumin jidduutti. Yaa waan hundaayyuu gunnee fi akka inni hojii jalqabu gochuun qabna. Kanuma isiniif dhaabna yaada biraa qabateetti dabalii isinis ammoo gaafii yoo qabaatan nuuf barreessaa rakkoon qabu waan silaa isarraa shakkii qabdan yookaan ammoo wanta akkana ta'uu qaba wayi akkana ta'a kan jettan YouTube isaa wayi akkana ta'a kan jettan wanti yookaan ammoo namoonni gargaaruu ni dandeenya YouTube kana deebisuu fi dandeenya jettan yoo jiraatan nuuf barreessaa comment jalatti yaada keessan isinirraa fuuna akkasuma gara Facebook haallee dhuftanii nuuf barreessuu dandeessan yaada biraa qabaateetis
waan takka yaada biraan illee hin qabu wal bira haa dhaabbannuun isin jaa wanni biraatan hin jirtu. Okay, kanuma. Irra caalaa wanti isiniif dhaamu subscribe gochuu fi qofa hin irraanfatina. Subscribe godhaafi daddaffiidhaan subscribe godhaafi. Jiinii kun osoo hin dhumin wanti hundi akka monetize haa ta'uuf. Akka deebisnuu fi isin gaafadhaa. Kanaaf monetize akka ta'uufiif hundi keessanuu subscribe godhaa. Baay'ee isin jaalannaa maatiin channel keenyaa hundi keessanuu bira hin dabrinaa comment kana gattuu qaatiin subscribe godhaafi maaliif waan hamilee nama cabsu tokko waan ta'eef hamilee isaa itti deebisuu qabna. Hamilee isaa kan cabeessan deebisuu fi qabna waan ta'eef hundi keessanuu subscribe godhuudhaan like godhuudhaan yaada keessan ibsuudhaan akka isa wajjin isa bira dhaabbatan isin gaafadhaa. Nagaanaaf ta'a kanuma isiniif dhaamuu dhufee yeroo itti aanu irratti walitti deebinaa. Qophii keenya kan biraatiin walitti deebina waan ta'eef hangasiif nagaanuuf ta'a. Baay'ee hundi keessanuu. Baay'ee hedduu takka isin jaalladha.